Ashamaa harka fuunee hordoftoota siifan jirra jirtu ani jira galata rabbii baga nagaa keessan naa taatan baga jiraattanii bakkuma jirtanitti fayyaa nagaa keessan naaf ta'a baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa ani obboleettiin keessan nagaa kooti galata rabbii baga nagaa keessan naaf taatan baga naaf jiraattanii isiniin jedha maqaa waaqayyootiin mootii bakkuma jirtanitti nageenyi fi araarri waaqayyoo iddoof kallattii jirtan maratti isiniif haa baay'atuun isiniin jedha obboloota koo hundumti keessanuu warroonni hordoftoota koo taatanii fi maatii koo taatan share like gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna warroonni maatii keenya ta'anii mootiyyuu subscribe gochuun nutti dabalamaa isiniin jenna maatii keenya ta'a isiniin jenna obboloota koo baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja har'a waan tokko qabadheetu dhufe innis maalidha jettan obboleettii keenya tokko irratti biraankii hojjedha jedhee tananii inshallah kana milkaa'uuf mootiyyuu waaqayyoon naaf kadhadha naa milkaa jedheen abdiin qabaa isiniin jedha innis maalidha obboleettii keenya kana waan ishiin hin jenne jette jedhee mee waan ishiin jettu mootiyyuu wajjinumaan irraa ilaalaan isiniin jedha obboloota koo wajjinumaan itti adeemnaan isiniin jedha dhaqee hagan ishiitti dawwalutti turtiin keessan nu faana haa ta'u dhaqeen itti dawwalaa mee waan ishiin jettu wajjinumaan ilaalaan isiniin jedha hordoftoota koo isinin mootiyyuu like share gochuun nu jabeessaa isiniin jenna akka nu jabeessitan immoo abdii walirraa qabna walaa jabeessinu walaa guddisnu isiniin jedha obboloota koo baay'ee tokko sin jaaladha baay'ee tokko sin kabajaan isiniin jedha gara ishiitti dawwaluun deema turtii gaarii isiniif haa ta'u wajjinumaan itti adeemnaa nu faana tura nu hordofaa itti bu'aa isiniin jedha yookaan kanarratti mootiyyuu piraankii jechuun nama aarsuu danda'a nama gammachiisuu danda'a nama gaddisiisuu danda'a wal arrabsuun jira wal kabajuun jira as keessatti yoo arrafamnes nutti ilaalinaa yoo gammannes mootiyyuu nu faana gammaddu yoo gaddines mootiyyuu wal araarfannaa isiniin jedha kanaafiyyuu akka nu faana turtan abdii qabnaan isiniin jedha obboloota koo kallattumaan gara ishiitti tan dawwalaa waan ishiin jettu ilaalaa isiniin jedha obboleettii keenya kana inshallah hello Abid maarree sagaleen kenna gaamu nagaa bultee nagaa galata rabbi akkamitti nagaa galata waaqayyoo reeffannee hojiirra jira ture ni naguma bultee si dawwalaa silkiin alaa kaasuu didde turte maa nagumaa fi hojiirra jira xiqqooshii hojiirra jira ture rakkoon qabu hojiirra jiraannan ani mootiyyuu waanuma haasofte beektaree tana dhugaa baay'ee tokko sitti aareetu jira nama akkanaatillee sisseeni ani hiriyaa si godhadhee iccitii hunda sitti himachuun ati nama akkanaa turteedha dhugaa ati edaa nama akkanaati ani hiriyaa si godhadhee waan hunda si faana haasa'u nama akkanaa sisseeni turre yoo ati haasoftu afaan kee dhugaa baay'ee bareedda garuu adde ati keessi akkanaa maal jecha hartaa eeyyen akkuma hojiirra jiraani maal hojiirra jiraatte waan haasofte beektaan adheessi taaree haasa'e maal akkuma nama biraatitti haasoftu akkuma gara biraa odeessitu sanitti natti haasa'e maal rakkoo qabu yaa wanuyyuu hara tokkicha bichaa si faana haasa'u hara maalis qora waan haasofte ofii keetii waan haasofte beeki malee maa itti garuu namni akkanaa kun dhugaa ani nama akkanaa sisee tositti naasofne hiriyaa akkanaatti sisee hiriyaa sin baafanne maaliti ginii namni akkanaa hiriyaan kee abaduma hiriyaa maali na baafatta maal si godhe nana baariin kaa ganamaan indee maarree utoo nagaaf nama gaafatinni maali akkas namaa jedha aduun jaaladhuuni ani garaa kee qulqulluu nama jaaladhaan maal garaa kee qulqulluu waan haasofteen beektu anis garaa qulqulluu sitti haasa'e hiriyaa dedhee tana sitti haasa'e waan haasofteen beekta miti kan hawwata maal iccitii wajjiniin haasofnu wanna xiqqaadha moo maal jetteeti mootiyyuu gara biraa baastee namni hiriyaa tokko yoo baafate akkuma hiriyaa tokkootitti nama hundatti haasa'a adi yoo sitti waa iccitii kooti sitti yoo nime nama biraatittis nan hime moo maal ta'eef iccitii koo baastee nama biraatitti bisu taate maal jechuudha maal irraa goota abbaa abbaatti haasofteetu iyyuu beektaa maal irraa goota abbaatti haasofteetu beekta moo nama baay'eetti haasofte yoo taateeti yoo needhi malee ani namaatitti haasofteetu iyyuu beekta maal irraa goota nama siifi dareen yeroo utuma namni intiniin jedhiin namarratti intiniin jedhiin summette edda abbaa san beeknetti namarratti intiniin jedhi adda abbaa isaa hubette abbaa isaa naafiti kanaan alatti immoo summettee abboo hiriyaa godhe sitti maddee sitti maal jedhu maalatti matta maal ani intiniidha natti dhokkatta
namni kaa iccitii waan nama itti matu qabaa akkatti itti matu qabaa namni mootiyyuu iccitii namaa baasee too himuu dhugaani baay'ee tokko natti ulfaate garuu baay'ee tokko sitti gaddaa nama akkanaatis sisseen hin ture abbaa sanaaf maalirraa godha dubbii baay'isoo ta'e malee maalin irraa godha waan haasofteetu yuun beektaan immoo nama akkanaa sisseene dhugaa yoo nasitti haasa'u. Maal jechuudha waan akkanaa? Eeyyaa waan haasofteen beekta waan asitti haasa'e beekta miti iccitii baay'ee akkasitti haasa'e. Tokkoffaa irratti waa'ee barumsa irratti kanan asitti haasa'e ati mootiyyuu baastee na biraatitti haasofte barumsa soo ta'e ani kana sitti meessitti ani malee na biraatitti himne yaa'u sanis hiriyyaas godhadhee tananii iccitii kooti kana sitti haasaadhee rakkoon qabu kassaniittis kan nama dabarsu waaqayyoodha kan nama kuffisu waaqayyoodha ani mootiyyuu sanarra dabarsee iccitii hiriyyaa garaas godhadhee iccitii koo sitti madhee ati immoo baastee gara biraa odeessiti. Maan baratiirreeti maal yaaddaa kuftere? Kufuunis carraadha barachuunis carraadha argachuunis carraadha dhabuunis carraadha kan sanii mootiyyuu waaqayyo kan murteessu malee anaaf si'ii miti. Laa waaqayyo miti kun sammuu keedha malee kun waaqayyo iddoo kana keessa hin jiru. Indee maalati sammuu indee akkas taana maarreetis akkasumatti natti haasa'atte waa'ee barumsa keetii yookaan mootiyyuu waa'ee iccitii keetii sammuurraa kan ka'e maatis. Baratte miti atis akkuma koo eega sammuu ta'e mootiyyuu hojiimaa barbaadee hojjechuu diddee yookaan ifin mootiyyuu maaliif biyya ormaa kana keessa dhuftere. Maal goota golaa ormaa dhuftere eega baratte. Sidaan amma sammuudha jettaa ati sammuu dhabdee dhufte. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa isaanii nama akkanaatillee sisseenee gaafa natti haasoftuillee nama akkanaatii miti. Ani garuu iyyuu iccitii baay'ee sitti haasa'ee tanan jira rakkoon qabu ani hundumaaf iyyuu iccitii eeguun immootiyyuu ofumaa malee namaaf miti ana waan namiitu hin qabdu abbaa barbaaddeettu haasofte garuu immoo iccitii ofii nama hundatti naasa'atan beektaa sisoo ta'e iccitii kee nama hundatti naasa'atin obboleettii koo wanni ani siidhaamu dhugaa baay'ee tokko na gaddisiiste baay'ee tokko sitti gadda. Laa waan manatti gadditu hin qabdu abbaashi bichaa naaf fidan abbaashi akkanaaf fiduun barbaada nama bilbila sirratti cufee deemu abbaashi natti himtu taana maaliif abbaashi natti himtu ati namni tokko lammisaalee ebeluun akkasiin jettee asnaan akkasiin jette yoo jedhee sun mattee aartee olu taatee nama arrabsuun sirraa barbaachisu maal nama arrabsitan? Isin arrabsaa ta'u jiru ammallee sammuudhaa jetta sammuu osoo hin taane mootiyyuu kennaa waaqayyootidha kan nama kaasu waaqayyoodha kan nama kuffisus mootiyyuu waaqayyoodha sammuu keetiif kuftee jette ati sammuudhaaf jedhee sitti mee osoo hin taane iccitii waa baay'ee sitti mee akkana jetteetii sitti na arrabsite sisseene dhugaa. Asna abbaa isaatu yoo namatti haasofteen beektaa ani garuu siifana fida rakkoon qabu abbaallee yoo ta'e. Bakka abbaa sanaa fi abbaa san barbaada. Hin barbaada. Gaafa abbaa sanaa sitti maanis. Rakkoon qabu abbaa isaatillee siifana fida ani garuu iyyuu ati garuu waan akkasii sirraan eegamu obboleettii koo waan akkanaa lammata iccitii kee nama hundatti sin himatini kan namni sitti mees iccitii nama baasee too hin himini kun immootiyyuu fudhataman qabu nama birattillee rabbi birattillee. Laa waa'ee rabbi biraa miti amma iddoo rabbiin naqin abbaa sanaa fidam sobbii isaa rabbiin jedhiin chaawanii ciccikuma kana jibba abbaa sanaa fidana abbaa sanaa fidi. Siifana fida amman guruupii walirratti dheetoo sitti dawwala miti hin argita. Amman guruupii walirratti dheetoo sitti dawwala. Istireetiin nama wajjin hin deemu. Dubbadhees hin beeku maali kan garaa waan hundumaayyuu hin baata miti garaa kiyya keessa ta'a maali maanti dabarsee na odeessu ani sitti nimaa ila qalbii hin barbaadu qalbii nama wajjin hin barbaadu nama wajjinis qalladuu hin barbaadu maaliif qalbii nama wajjin hin barbaadu bakka dhiisi natti nimatanii ciitii kennan bakka ciitii kennan odeessa ta'eeti. Abbaa sammuu tonaa fi deebi'uu biratti akkas jette tonaan jette kan inni nama sana waliin gaafachuu danda'a. Summattee maaf loltaati? Summattee maaf nama rassita? Araa? Asna. Aslisha. Waaw, biraanki si godhe. Asna. Asna biraanki si godhe. Maali biraankiin? Maali biraankiin? Waaw. Si godhe hundumaafuu iyyuu biraanki dheeshiyam. Waa'ee biraankiin bitam. Waa'ee biraankiin akkas jettee hin gadhiisin. Akkas jettee hin gadhiisin. Maali biraankiin akkasii? Maali biraankiin nama aarsan? Isin aarsina isniyyee. Dhiifama ishee biraankidha kanaaf araarame kaasnaa koo indee maal jechuudha reemmoo. San hin barbaadu akkas jettee hin gadhiisin nagaan oola beekti. Eenyu? Atu maal kunaaf maal lama qorti.
Asnaa koo inaariin dammatoo buskuutiitoo wayii narratti cufattee dhugaa rabbi deemee itti dabalee tokko keessan araarfadha wayyoo bilookii ka'ee yoo kana hordoftoota koo kun haala kanaan narratti cufatteerti dhugaa rabbi waan ishiin naan jettu hin beeku deemee tanan keessan itti dawwala hundumaafuyyuu hordoftoonni koo nagaa keessan naa tura baay'ee tokko aarteerti dhugaa rabbi asnaa kaleessa galgalan aarsiti kanaaf nan biraankii irratti hojjedhe natti mofatinaa isin jedhu obboloonni koo warroonni natti aartan illee hoo jiraatanii baay'ee tokko natti aarte yoo isin natti aarte natti araaramuu diddeemmootuyyuu koottatii naa kadhadhaa jaarsummaa naaf ta'a walitti nu aarsaan isiniin jedhaa hordoftoota koo nuti keessan isinan jaaladha baay'ee tokko isin kabajaa fayyaa keessa naa ta'a baay'ee sheerlaa jechuudhaan nu hordofaa nu jajjabeessaan isiniin jedhaa baay'ee tokko isin jaaladha baay'ee tokko isin kabajaan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo nagaatti naa tura deemina asnaa keessan haraarfachuu deema adaraa keessan akkuma dura akka naa milkaa'u rabbiin naaf kadhadhaa isiniin jedha akka ishiin naaf araaramtu immoo rabbiin naaf kadhadhaa isiniin jedha asumaan